السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماركة هوني أكم جرتني هردوتا في دعوة تسانتي وروشو هندك يسنو بكم جرتني في أكم جرتني تنجين نكوسنا لك أبجتشا يروه الدب بديت وري الحمد لله رب العالمين هم دبيت نجرا هذا مو فيديو هراتك وان بايغرانا من يتودو لما قدسيس والله يعني نموما أفيتو جزء سجب بسيسو جرا يرو توكو توكو يشود أوان توكو توكو يولالتو حالي كيساتو إرمان أرمو تجراتا ترانيس تجراتا عملي جرانيس كيس جرانيس جتشودا suuraa mucaa kana akkuma argaa jirtan kana mucaa kana miidiyaa kanarratti namni dollaalee hin jira jedhee hin yaadu ammallee viidiyoon isaa miidiyaa hundara deddeemaa taneen jira yeroo baay'ee mucaan kun nama siyaasaa miti nama hittuquu nama hin arrabsu liibii seenee jechoota bada hin jedhu ka jiraatu garuu biyya keessatti haala san keessa jiraatee viidiyoo bashannansiisoo viidiyoo barnoota qaban mucaa daa'ima kana wajjin hojjetanii short viidiyoo yeroo baay'ee TikTok irra galakatanii jechuudha kan hundumti keessanuu hin beektan waan isin himuu miti Allahu a'lam nama tokko ta'e malee mucaan kun nama siyaasaa miti garuu biyya keenya biyya dhiinitti dhangala'uun baratame biyya keenya biyya itti hidhamuun itti ajjeefamuun baratame tin jedhe keessatti guyyaadha bifa argitan kanaan cafaacafanii ijjisaa lamaan amma arguu hin dandeettu ija keessan imimmaan akkuma argitan kanaan keessa gadi jiga jechuudha kara ija kanaan gara hunda isaa cafaacafanii fuula isaa hundumaa jechuudha warroonni seeraatu cafaacafee jedhanii ani wanta karaa qabatamaa masarata dhaabatu maxxansee achirraan bareedan argadhe guyyaa immoo viidiyoo waraabee irraa TikTok irra gallakkisee ture namoonni iddoo ichitti na gaafataa turtan maaliif tumamee eessatti tumamee wanti kun soba akkam akkaminaan jedhaa turtanii wanti kun dhugaadha soba miti akkasuma mootuyyuu isa harka seeratti tume harka biraatii miti ka garaa isin nyaatu osoo waa'ee siyaasaa dubbate osoo dhaaba tokko deeggare yookiin shanee jedhee biltsiginnaawwan barbaadaa ta'uuti deeggare saniif tumame jedhama mucaan kun waa tokko waa'ee namaan dubbatu nama dhuunfatullee hin arrabsu viidiyoo dhuma gammachiisa barsiisotaan bohaarsotaan gallakkisa garuu sababbii miidiyaa fayyadamu qofaaf sababbii oromoo ta'e qofaaf miidiyaa manni fayyadamu kanaaf harki seeraa argitan kanaan cafaacafee jechuudha wallahi gizeetti eenyummaa kan keessa jibbisiisu nama ta'uu kan kee jibbitu keessa jirra jechuudha rabbi isa hamaaru bagala lubbuu isaa oolchee du'aayii godhaafidha akkasuma woroonni dandeettanii karaa miidiyaa sagalee ta'aa fi innillee karaa Facebook isaatiin maxxansee ture sagalee naa ta'aadha wanti narra ga'e kun nama biraatti akka hin geenne karaa seeratitti woroonni akkanatti wanta kana irratti raawwatan kun karaa seeratitti akka dhiyaatan sagalee naa ta'a jedheetii jira wanti isin gochuu dandeettan ka waaqaa waan qabdan hin qarqaaru ka waan qabne immoo karaa miidiyaatiin sagalee ta'uudhaan fi akka namni kun seera jala oolu gargaara isin jechuun barbaada dhaloota fi daawwattoota kiyyaa qaalii birammoo waa'ee siidaa anulee karaa TikTokitiin illee viidiyoo jedhee gallakkisee jira akkasuma namoonni hedduullee irraa dubbataa jiranii akka caraa ta'e namni lama sadillee keessatti ka dhaggeeffatan taate namni tokkollee of bira dhaabbatu taateen fayyada jedhee irraa dubbachuu barbaada sumaanii waa'ee siidaa anulee namoonni hedduun beektanii naannoo Arsiisitti bakka Mililik harmaa fi harka hawwatii fi abbootii keenya irraati ciraatiin turedha kan ijaaramee waggoota 10 duraadha kan bara mallas jiru san keessa haaromfame jechuudha achitti siidaan kun kan gadhaabate haa ta'u malee namni yeroodha dhaqeetiin naanna'u wanti hunduu jijjiiramuu barbaachisaa qalameen ba'uu barbaachisaa meeshaan achi keessa haaromfamuu barbaachisaa dallaan yookaan immoo mooraan achi keessa laaxiramuu barbaachisa kana jechuun namni naanna'u hin jiru sababbi garaagaraatiin dagatamee yeroo ammaa kana mooraan achi keessa caccabuudhaan bakki siidaan kun itti dhaabatee bakka bosonaan kan marfame jechuudha bakkichi bosona san keessa bineensota garaagaraatu gala kanneen akka jawwee ta'uu danda'a qeerransaatii bakka bineensota waan jedhame hundumaa achi keessa gala jechuudha naanna'u isa san mooraan erga caccabee booda bineensonni kunniin gara siidaa duuduu jalqabanii jechuudha fakkeenyaaf meeshaan suuraawwan jechuudha suuraawwan goototaa suuraawwan meeshaa faayaa kunniin hundumtuu ka'uu san dalaganiitiin achi keessa naqaniitiin jedhanii waggoota 10 kana keessatti amma caccabee jira gadduudaatiin hin jira akkasumallee immoo qalamiin irraa kaka'aa jira jechuudha roobaa fi aduudhaan wal qabate kanaaf obboleeyyan kiyyaa kan amma jedhamaatiin hin jiru sheer gochuudhaani namoota yaada qaqqaban akkasuma namoota beekamtii qaban akka tokko miidiyaa kanarrattuyyuu yoo nuti waa'ee xixiqqaan kun sheer goonee isaan bira ga'eetiin hin jedhe isaan immoo tokko dhageettii uummanni hedduu waan isaan jala jiruu fi achirraan mootummaan dhaga'uu danda'a mootummaa kana wanti karaa miidiyaatiin jedhamee fi fakkeenyaaf yaadota hedduu ka'aa jira jaarsotiin biyyaa hin jiran jaarsotiin biyyaa aanatti godinatti haa dubbatan jedhamee ture aana godinatti yoo dubbatanii haalli biyyatti namatti jirtu osoo danda'ame mootummaan siidaa sanatti iyyuu kaasuu barbaada amaaraan akka siidaa san hin jaalanneen beektanii sabni bira gaafa siidaa kana mootummaan dhaga'ee lakki hin haaromsiifnu uummanni lubbuu danda'a haa nageenya waa hedduu jiraame gaafa jedhameetiin hin jedhe ummanni kun hin dhageenye waan ta'eef achumaan cal'ifamuu danda'a garuu gaafa miidiyaa irratti as bahee ummanni miidiyaa irra jiru kun waan kana quba qabaatee jedhe
mootummatti himne mootummaan nu didee yoo jedhan amala qawwara dhamiti beekaa dhimmichi ummanni ummata gurra haa bu'uu fi ummata gurra bu'ee ummata irraa mootummaan dhagaye tokkoffaa sodaa ummataatiif illee sirreessuu danda'a gaafa immoo mootummaan didellee ummanni kun nutumtu iyyuu xiiqii keessa gallee siidaan kun ijaaramuu danda'a jechuudha. Sababa kanaaf miidiyaa irratti ol baasaa jirra maaliif leevii seenan ture namoonni iddoon gama miidiyaatti maa baastanii keessa wanti kun maan xumuramne mootummaatti maa achumaan iyyatamne waan jedhu jira kanaaf sagalee haa taanu bakka gasti nama seentanitti viidiyoo namni hojjetu sheer gochuudhaan viidiyoo hojjechuudhaan wanti aanolee dhimma kiyya dhimma keetii dhimma hunda kenna hundaati jechuudha. Maaliif aanolee bakka harmaa fi harka akaakayyuu abaabayyuun kennitti ciramaatiin hin turedha bakka milikitti nu cabsee jechuudha. Siidaan sun gadhaabatee jira jechuudha.